Guddina aadaa afaan Oromoo keessatti nama qooda guddaa qabu. Yeroo afaan Oromoon dubbachuuf saalfii tureetiyyuu hawaasa keessa dhaabachuun nama weellisaa turedha. Weellisaan kun baroota tokkummaan Oromoo hin leellifamne, hin jabeeffamne keessatti aadaan keenya, daangaa keenya eegganna, Oromiyaa wallaansoon ijaarranna jechuun nama weellisaa ture. Keessummaan keenya irraa Aartist Gabii Eda'ooti. Kun Wirtuu Aartiiti. Qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaashii fi Naa'ol Nagaash nu faana turu Turtii. Aartist Gabii Eda'oo anaa dhufu baga nagaan dhufte. Baga nagaan ni iddan isilillee baga jiraattan. Ayyee baga nuuf jiraatte atillee. Tole maalree jiraachuun bareeda. Ayyee gaariidha. Aartist Gabii Eda'oo qabsaa'aadhas, barreessaa walaloodhaa, yeedaloodhaa kana qofaa miti shubbisaadhas immoo ogummaawwan kana dandeettii kana akkamiin argattee mee muuxannoon argattee moo leenjiidha maal fakkaata mee nuuf kaasi. Qabsaa'ummaan kun dhalootatti waan darbu innis akkuma ogummaatti itti ilaalama. Afaan Oromoo yeroo san akkuma ati jette san uummata saba guddaa kana, uummata saba bal'aa kana bakka bu'anii sirbuun aarsaa nama gaafachuusis garuu aarsaa kaffallee uummata afoo dhaabannee uummata keenya falmaa turre. Yeroo ijoollummaa keenyaa kanatti maaliif uummanni kun odoo waan kana waan miidhagaa qabu kana odoo qabu maaliif sagaleen isaan dhaga'amu maaliif aadaan isaa kompiitaantii ta'uu dide kan jedhu nu keessatti dhalate achumaan itti fufneetiin aartii dabalannee aartiin sun immoo garamitti jijjiirame gara uummata dammaqsuu gara qabsoo gara qabsaa'uutitti gara immoo afaan kan kee piroomoot godhuutitti aadaa keenya guddisuu irratti akka gallu nu godhe jechuudha. Dabalataan yoom gara weelluu kanatti kan seentan yoom irraa kaaseeti? Ani waltajjii irratti bahuun kee bara 1974. 74 irratti bahee sirriitti immoo beekamtee argadhee baandii gurguddaa wajjin hojjechuu kan jalqabe bara 1977. 74tti jalqabee waggaa 3 ወረዳ ከሰ ጨላሎ አብራጃ ዱዋይ ዱግዳ ወረዳ ፖሊሲ ትግል ፍሬ ከንጀደሞ ከአሰላ ከሰተ አውሶን ጅራ ሰንከ ሰመርማሪ ሰኒን ቦዴ ገረፍንፍኔ ዱፌ ስርባ tokko jedhe jechuudha kaasetti. Sirboota isaanii ejjitiin dura yeroo sanatti sirboota eenyuun faadha kan sirbatu san waltajjii sanarratti. Yeroo san sirboonni nuti sirbaa turre sirba Abbabish Daraaraa faadha. An keessattuu waa'ee dubartoota baay'ee dasna'edha. Maaliif dubartiin haadhas biyyas yaaniitti cunqurfamtu walqixxee taateerta kan dubbattu yommuu san jalqabe waa'ee ayyuu sirba Abbabish Daraaraa baay'een jaaladha. Abbabish Daraaraa bar intala Ambooti warra seenaa qabu daraaraa kafalee kan jedhan bar warra isiiti. Seenaa isiitti wajjin wal qabsiisee sagalee isii baay'ee natti tolaa ture. Sirba Tsahaayee Yohaannis barachuu qaba jedhee dargeen uummata barsiisaa ture. Maanbabna matsaa kana fa'aa sirbaa ture. Tiyaan Suudhaan yeroo jalqabaaf kaaseetta afaan biraatiin hojjetteettaa kan jedhuun dhaga'e. Mee waa'ee seenaa sanaa nuuf kaasaa? Hanga Finfinnee dhufee fi Adaamaa kana gale waa'ee gaaffii Oromoo gaaffii natti ta'aa dhufe. Sagalee gaarii qaba yeroo san naayit kilabii nan hojjedha. Waa'ee qabsoo kana xiqqoo hin barre afaan Oromoo odoo hojjetame keessa koo jira. Kitaabonnis jiranii, zeemaanis na bira jira, aadaanis na bira jira. Garuu alternaatiiviin ture yeroo san afaan Amaaraatiin piroomiit godhaa turan.
ani yoo san murteessuu hin danda'u. Waa tokkollee harkaan qabu, namas harkaan qabu, namni maallaqa na gargaarus hin jiru. Ani ilma qotee bulaati. Finfinnee kana dhufnaan baay'ee rakkachaa ture. Kanaa dhufanii afaan Amaaraa odoo sirbitee sagaleen kan kee bareedaadha naan jennaan ayyamamee kenneef ofii ayyamame. Nan sirbee sirbinaanis akkuma isaaniitti sirbee dhugaa dubbachuudhaaf baandii guddaadhaan sirbee isa ka jalqaba bu'uura naa ta'e garuu uummanni keenya baay'ee natti mufatee ture dhiifama saniif. Sirboota sana keessaatii sagaleedhaa xiqqoo isheen jedhame. Etee achaagirree yaayoo baay'ee gaanyishaalew ሀገሬንም አንቺንም ለማየት መጣለሁ ሀገሬንም አንቺንም ለማየት መጣለሁ እንፈከስ ደረ ስሪት ጋር ወይ ወሬዳዳ መተረጀደ ስርቤ ነው ጋረቢ አሳዴምቱም የሐዊሶ ኩታ አርሲ keessatti waa'ee sana haa kaasnuti maal faa jechaa turtanii yeroo sana nu yaadachiisame eenyuun faana akka turtan Hawwisoon Arsii yeroo sanitti baay'ee beekamaa ture. Walloo Laalibalaa jedhanii Goojjaam Wallaggaa guddattuu jedhanii Hawwisoon sadiin kun Hawwisoo Faataanoo baaburu warra jedhan warra walloo isaa wajjin hojjechaa turre dorgomnee jechuudha. Gizee lama waancaa nyaanne. Addis Ababaa irratti waancaa arganne, Asmaraa irratti waancaa arganne. Hawwisoon Arsii baay'ee si dhibaa nuti yeroo kaanu duudhama sana eeggannee kaane. Bookeen uffannullee kama duudhaa yeroo nuti dhufnu inni qurbatti labaashooti maxxuu nuun jedhan. Maaliifi Adama duudhaa san qabannee uummanni nu beekuu qaba kan jedhu. Yeroo san Hasan Bosanee faa jira, Muhammad Aggaaroo jira, Qaasim kun jira, Qaasimiin Barroon, Efreem Boqqojjii, Shamsii, Elfinesh baay'eedha. Dannabee Eda'oo, Maammee Galgaloo warra sabaaf sablammootaa keessaa immoo Likkee Awaash Guraaginyaa sirbitiisin intala Roobeeti. Garuu Hawwisoon sun baay'ee Hawwisoo cimaa Hawwisoo guddaa ture. Wanti nuti hojjennu laaqii hin hojjenna, sirba laaqii hin hojjenna, Zayika jedhan. Sirba warra duubee hojjenna, warra duubee kan jedhamu. Sirba Guraagee hin hojjenna, sirba Amaaraa hin hojjenna. Bakka Itoophiyaan xiqqoon Arsii keessatti mul'ataa turte. Hawwisoo san keessa turte. Innaa baay'ee aartiin itti dalagameera. Nullee nu guddisee jira. Muuxannoo guddaa nu ta'eera. Nuti immoo Arsiin keessattuu kan beekamu tirriidhaan. Tirrii san eegaa soogitaa deebisee aadaa sabaa deemsisee hin loluu anuu hin loluu eegaa soogitaa deebisee lolusi malee hin tolu jennee sirbaa turre. Yoo nuti dhumnu mattuu Arsii hojjennani bakka xaawulaan kun akkana godhata. Kanaaf Hawwisoo cimaa ture. Hawwisoon sun odoo deebi'ee hundeeffamee dhalootaaf barnoota ta'ee baay'ee natti tola. Isinis immoo yeroo sanatti waan seenaa qabeessa waan guddaadha kan isin hojjettanii galata guddaadha kan isin qabdan dhaloota kanarra. Har'a nuti as teenya akkas taasisuuf iyyuu carraa isin karaa yeroo sanatti saaqxanidha jechuudha. Asumaan galatoomaa isiniin jedhannullee. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin artist Gabii Eda'oo faana taasisaa jirru gaa haala bareedaa fo'ateen haala akkasiin egaa kan taphachaa jirru marree turtiin keessan ammallee nu faana ta'u. Waa'een haadhaa faarfameerree himumu as waa'ee haadhaa weellisteetii kanatti jirtu maalirraa kaateeti waa'ee haadha kanaa weellisuu kanatti kaateef mee waa'ee ayyootu nu haasofsiisime. Dhugaa dubbachuudhaaf namni gargariin itti yaaddee yookiin maallaqa argachuuf yookiin maaliidhaaf miti. Ani taa'eetum haadha baadiyyaa yaade yeroo sirba kana hojjedhu. Haati kiyya asirratti hubboo baadhattee hubborraa nana baadhattee ganama obboroo kaatee galgala nama booddee rafti. Haadha baadiyyaatti kanan dhalan Zuwaayitti guddadha. Zuwaayii dugdaa. Haati baadiyyaa immoo qoraan jettee loon ilmitee nyaata si soortee aramaa aramtee bishaan horaabdee qoraan cabsitee si guddifte.
dubartiin baadiyyaa. Kanaaf waa'ee hayyuu kana maaliif hin hojjenne ofumaa kooti piroojeektii illee ka hojjete anu giximii illee ka hojjete anu maaliif siin jedhee jira keessi kiyyaa dubartii irraa waan dhaladheef dubartiidhaaf kabajni ni mala jedheetii yaadaan. Bakka dubartiin hin jirretti jireenyi sin oo'u. Bakka dubartiin hin jirretti horteen sin qajeelu. Dubartii jechuun niitiidha. Biyya hin deessii, hin beettii, hin teetti. Kanaaf dinqa kiyyas anatu achi keessatti dhalate jagna abbaan fe'illee dubartii keessaa ba'a. Kanaaf gameessi tokko shamtal shubbisaa odoo haadhaaf salaatan odoo rabbi irratti eeyyamni akkanaa jiraate rabbiin gaditti haadhaaf haati bakka guddaa qabdi. Sirba kana gullalleetti hojjedhe. Gizee gullallee ta'a yeroo san hayyoo koo hidhee sirbi dura jalqaba ofiif booyyan. Utuma sirba sana jechaa jechuudha. Odumaa hojjedhu zeemaaf kitibee odoo hojjedhu halkan hojjedhe ofiif boo'uu jalqabe. Hayi maaltu na tuqe. Otoo ati hin jiraanne maqaan koo waamamu. Kanumaaf siin jedhee jaalalli kee dhumu. Hayyoo koo deessee koo si caala hundumaa. Kanaaf si faarfadhaa ganamaaf galgala. Kanaaf haati kiyya immoo waan keessa dabarsite waan beekuuf aarsaa isiin naa kafalte waan beekuuf kana sirbi kun kanumarraa kan ka'e bahe. Bareedaadha. Mee hayyootuu kana sagaleedhaan nuuf jedhame. Jaalalli kennu mi'ooftu akka damma hayyoo koo deessee koo si jaala hundumaa. Sijala huntuma anuma guddisu fuula kee jijjiirte turoota ongate ayoko biyyoomte osoo bira qabdu mana keessa baate ayoko naa jette sila meeqa taate. Ayay deseko ya Rabbi ya Gofta wani basin kaddu ayokoti harmiko umri shinalatu umri sinifalatu warri qabdan sinifa jiraatu. Faaruu sirbaa loonii baastaniiti jirtu. Mee waa'ee sanaa immoo nuuf kaasaa. Ani baadiyyaa keessatti dhaladhe siin jedhe ijoolleen matti waa'ee sirba sanii yoo sirbu waaticha sirba waa taate. Minfiisee maarikee bararratee dachaasa abbaa loonii faarsinaa loowwantuma qabaasaa. Kapano malendemu gurmu kabatebo fardalu kantesani gurrajilo dakabo yojadan hora akajilo dakabo yodan horteda loon qaba waay looniyo sirbu dugam sinjeda kum hada ko titti jada dalawa annan isa duke goga isa irra rafe looni oromo biratti bakka guddaa qaba waan ta'eef anillee immoo akka carraa ta'e piroojeektii wayii dhufee kana hojjechuu kootiin baay'ee itti gammada. Baay'ee ulfaadha. Mee sirba keessan keessaatii tokko sagaleedhaan nuuf jedhama. Ani sirbi an jaaladhu. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa. Ammallee amma wal malee maal qabnaa. Oromoo afaan daa'imaa wal malee maal qabnaa. Iyyaa hooje iyyee sirbaan beektuu je dirri eebaa beekaa je hashuu ansii eegaa je namatti hin tolu. Baay'ee namatti tola. Otootti fuftanii. Firii argattan dhala keessan dhaalchistaniiti kan isin jirtanii. Akkamiin gara muuziqaa ogummaa kanaan ni fudhatu? Akkamiin taasistan? Anis aktuaalii ijoolleen tiyya lamaanuu aartii keessa jira. Fu'aadillee
afaan Amaaraatiin haa ta'u inni warra gara jaaz mandarii kan jira. Baay'ee ammayyaa keessaa. Anis immoo barnoota barate. Ani akkuma abbaa tokkootti guddisee yeroo an sirbu argaa ture. Maaliif anatu isa afoo jira waan ta'eef keessi isaa gara sirbaa kana deemaa ture. Ani garuu akka sirbuun barbaanne. Maaliif cabni ani cabe sun ilma kiyyatti darbuun qabu jedhee nan yaada. Aartistii ta'uun dhugaa rabbii ija keessa galuudha. Ija keessa gallaan immoo yookiin hin cabdaa yookiin immoo hin tarkaanfatta. Tarkaanfattees immoo argineerra waan baay'ee. Wanti itti gammadu bara suniif barri har'aa tokko miti. Mucaan immoo teknooloojiidhaan guddatee panatiriit godhee bahe. Namni tokkollee isa gargaare waaqa malee hin jiru. Anis qabeenya hin qabu. Garuu mucaan hin hojjeta. Halkanii ganama hojjeta. Dandeettii qaba. Wannaan itti boonu tokko keessa dhiibbaa abdii kutatu. Bakka guddaas gahe jedhee yaada. Ani fuudheetuma Oromoodhaaf kenne. Guyyaa inni waltajjii irratti bahe yaa Oromoo kunoo na didee waltajjii irratti bahe akkana guddattanitti guddisaa jedhee kennee yaa guddate. Galanni waaqaa gahu. Aartii Oromoo illee guddisaa jira. Waan baay'ee hojjetaa jira. Waan baay'ee. Mee seenaa aartii Oromoo keessatti sadarkaa isa jalqabaarraa hanga amma jiru kanatti jechuudha. Wal qabatee akka abiin madaaltu akka ogeessaa muuziqaa tokkoof akka muuxannoo waggaa dheeraa qabu tokkotti jechuudha. Amma ijoolleen amma hojjetan ammayyummaadhaan waan gaarii dhiyeessuudhaan waan muuziqaa nama madaalu dhiyeessuudhaan alii biraa kan xalaxanii hin qabu. Xalaahunfaa sirban garuu sadarkaa san eeggatee hojjetaa kan jiranitu jira. Fakkeenyaaf amma mucaan kiyyaas dhufee jira. Guutuu Abarraa fa'aa dhufanii jiranii. Leencoon fa'aa, Galaanaa Gaaromsaa fa'aa inni garma riiksiin inni barreessa. Leencoo fa'aa riiksiin isaan barreessan. Just Hacaaluun attanaan Hacaaluun amma hin jiru. Odoo jiraate immoo waan ajaa'iba hojjetaa jedhee yaada. Kalariin isaanii ka akka Jaamboo Jootee fa'aa. Jenereeshinii kana yoo laaltu bakka 3-4 yoo qooddu sirba isaanii nan dhageeffadhaan. Wasanuu Diidoo sirbi Wasanuu Diidoo amma jira. Hacaaluu bira dhufee jira. Sindi Daggasa immoo maaliif walumarraa fuudhan tolte jedhee Oromoon walumarraa fuudhaa ammayyeessaa muuziqaa hojii wal simsiisaa sirboota kiyya amma ka duraan ani hojjedhe dhaloonni amma itti dorgomaa jira. Kuni maalirraa dhufa seeta guddina aartii Oromoo ijoolleen amma dhufaa jiran sirba sirriitti dhageeffataa jiran muuziqaan galeef. Kan ammoo barnootaan dabalamee manni barnootaa banamee aartii seentariin tokko banamee odoo itti hojjetamee waan ajaa'ibaan argina. Kana caalaa jedheetii yaada. Jenereeshiniin hunduu keessattuu walaloo irratti waan uummata dammaqsuu irratti waan uummata kakaasuu irratti sirboonni durii gaheen isaan qaban baay'ee guddaadha. Dhufiitii immoo uummata dammaqsuu waan qalbii nama hawwatu hojjechuu aartiidhaan diddibanii kukkuulanii muuziqaa bareedaan dhiyeessuun jenereeshinii ammaa keessa jira. Kunillee qabeenya keenya kana eeggannee kunuunsinee yoo hojjenne aartiin Oromoo kana caalaa guddachuu hin danda'a jedheetii yaadaan innaa guddataatiin jira. Muummicha Ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irraati badhaasa garaagaraa kennaa ture. Itoophiyaaf waan hojjettaniif Itoophiyaarraa galata qabdu kan mata duree jedhudha. Ani egaa badhaasni kun kan isiniif kenname maaltu isinitti dhaga'ame yeroo sana? Itoophiyaan eegnee turre dhugaa dubbachuudhaaf. Ani kan eege Oromiyaarraa na eege. Ani kan eege Shimallisiin fa'aarraa eege. Hin arganne garuu. Xaqilaa Ministeerichi Abiy Ahmed Oromoo waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf kan yaadate malee wanti akkanaa raamsamaa ture ni beekna. Inni garuu ijoolleen keenyallee achi keessa galuu qabdi
gahee guddaa qaba Oromoon aartii irratti jedhee piroojeektii qopheessee waan san anaa Alii Birraa Leenjiraa warra diraamaa hojjetan ka akka Diimaa fa'aa jiranii warra gurguddaa warra keessattuu idimeedhaan deeme ka akka Ishii Raggaasaa guyyaa san gammadaa oolle dhugaa rabbi. Maaliif gammanne ani idimee kana sirba maal fakkaatu sirbee Oromiyaan guyyaa tokko xalaa tokko naa kenneen beeku. An dhugaa rabbiin eegame. Inamanneeyyu Gabii Eda'oo yoo jedhan nama ibaan laalaa bar anuma waamanii anumaa kennuu jedhanii kainaan jedhan. ጠቅላይ ሚኒስትሪች immoo ጊዜ san yaadattataadha ኮቪዲidha nama cabbaxuun hin danda'amu dhaabatanii si eegan ayyoon hin jiru jedhan na beekaa waan ta'eef aartii kiyya ጊዜ an aartii hojjedhu na biraan hafu ጊዜ makkalaakayaa ture nama na dinqisiifatu keessaa tokko isa qaba maal naan jedhe yoo an dhaqu ara covidiidha jennaan kasi qabinaa qabu na cabbaxe naan jedhe an jaagoni jedhe kaan hin dhoowwanii bar namni lol ndee cabbatku naan jedhe maarree na cabbaxe naan jedhe nan diraaree xaqlaa ministeeriidha wanni natti dhaga'ame dhugaa rabbii san booddee an akka sammuun kiyya baay'ee kufee ture beektaa Oromiyaa irraa nan eeggadhe biiroo irraa nan eeggadhe bakka itti dhaladhe Arsii fakkeenyaaf wareega baay'ee kaffale namni tokko yoorri jedhee kana laalu hin jiru dhugaa sitti jira sitti hima kanaaf wanti natti dhaga'ame gammachuu guddaa xumurratti yaadaaf ergaa asumas dhaamsa nuuf dhaamte yoo jiraate qabsoon tarsiimoo qaba qabsoon haadha keen eegne qabsoon ganda keen eegne qabsoon oromummaa kan keen tissine qabsoo akkam kanaaf qabsoon uummata Oromoo tokko ta'anii uummata isaanii tissanii uummata kaaniifis gaaddisa ta'anii uummata kaaniifis gaagura ta'anii urgaayanii bulchanii bulanii akka mul'atu waan barbaaduuf kanarratti dhaloonni illee uummanni illee abbootiin gadaa illee warri maas miidiyaa qabdan illee iyya guddaa bahuu qabdani maaliif yeroo nuti amma keessa jiru haala hammaataa waan ta'eef adaraa warri biyya alaa jirtan illee Oromoo kanaaf dhimmamaa inuma ila mixiin illee inuma nyaatti mixiin lafa deemtu illee inuma nyaatti dhugaadhaan haa nyaannu dhugaan haa jiraadhu dhugaan dhugarratti haa bullu safuu keenyatti haa deebinu kan jedhu ergaa isinii qaba. Yaada keessaniif guddaa galatooma. Haarsaa gootanii yeroo keessanirraa as istiidiyoo keenyatti argamu keessaniif maqaa daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation guddaa galatooma ulfaadhaan siniin jedha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin hanga ammaatti taasisne egaa haala bareedaaf akkasiin ture egaa turtiin aartistii Gabii Eda'oo faana taasisne egaa waa baay'ee irraa barachaa itti bohaaraa itti bashannaa akkasiin turtan abdii guddaa qabna yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti.